gaafa gahee yaa rabbi na ajjees jechuun du'a yeroo hawwitu hundattuu ture. Nuhundi keenya akkasitti osoo nyaata eeggataa bulloo akkasatti rafnee ganama kaanii tu'amuun jira, reefamuun jira, yookaan ajjeefamuunis jira. lakkaa'ee waahid itniin salaas arba kamsa jedhee sittaan arge dhukkeen ragaase gaa Oromoo eegas akka saatee tambee mucaa sun gaafa mucaan sun hin dheedan waan itti gaddu keessaa tokko san. Liibiyaas ta'ee Sudaanis ta'ee Awurooppaas ta'ee takkittuma jiruun baqaati. Ati eessattuu baqataadha. Hanga fedhasittis waa argattus sammuun kee bilisan ta'u. Hoggoota nama akkana jettu namni tokko dhugaatti fakkaatuuf alaama qiyaamati jedhee akka itti ilaaluu fi akka itti dhufee arge waliin fakkaatu beeku osoo biyya kiyyaatti uma qabu saniin if jirjiiree waan tokko irra ga'e dhuftee buutu bakka biraatee bu'e bakka beekeen himu Oraazii Entertainment jirra jirtu kan hordofaa jirtan kun Oraazii Entertainmentidha. Oraazii Entertainment akkuma baratame sagantaalee garaagaraa babbareedu akkasumas qeerroo qarree biyya Jarmanii biyya Awurooppaa fi addunyaa keessa jiraatan Oromoo fi Oromiyaa wajjin wal qunnamsiisuun hojii kenna. Har'a qeerroo ciccimoo muraasa of biraa qaba. Mee maqaa isaanii gaafadha. Maqaan keen? Ana Hud Musa Bro jedhama. Ani Faisal Abdulqaadir Musa jedhama. Qeerroon kunniin qeerroo biyya Jarmaniitti argamu. Biyya kana dhufuudhaaf yaadannoo hedduu mudannoo hedduutu jira. Fakkeenya baara qaxxaamuranii as ga'uudhaaf cinqaa hedduutu jira. Ammallee jireenyummaan biyya Awurooppaa kuniyyuu akkuma jalqaba biyyarraa yaadanii ka'an immoo akkuma yeroo as dhufanii ilaalan waan biraati. Waan muraasa kan wal gaggaafannu ta'a. Mee Hud wanni si gaafadhu yaadannoon atiin hin daganne kan Liibiyaatti si mudate mee maali? Yaa asirratti wanni si ibsu barbaadu durandursee asirratti nu affeeruu keetiif galatoomnis jecha yaadannoo baay'eetu jira waan baay'eetu jira tokko lama kan jedhamee lakkoofnee xumuuratu jirama. So yaadannoo san keessaa yeroo tokko kan Liibiyaa keessaa mee wanni yaadadhu keessaa tokko yeroo tokko deemnee wannaa bira geennee Tiripoolii bira. Tiripoolii bira geennee Tiripoolii bira geennee achitti bullee gida dhufnu akkuma ta'e nutti nu hir'isanii. Tiripoolii jechuun magaalaa guddittii Liibiyaatti jechuudha. So gaheen dura xiqqoo nu hanqata. Nu hundi keenya jiru wal keessa seennee xexxeenne. Tasa guyyaa guutuu waan nyaanne nyaata barbaannaa bishaan barbaannaa. Tasa ta'ee namichoon waan nuuf fidan jennee salphiidha waan ta'eef waan nyaata eeguu jirra dhugaatii eegaa jirra. Isaan akkasuma nu dhiisanii nu baarafanii. Nu hundi keenya akkasitti osoo nyaata eeggataa bulloo akkasatti rafnee ganama kaanii jechuudha. Kuni waan yaadadhu keessaa tokko. Akkas dararaa baay'eetu jira kana tokko lama hidhee lakkaa waatis ni beekta. Tu'amuun jira reefamuun jira. Yookaan ajjeefamuunis jira. Alhamdulillah waan san keessa baanee har'a keenya jira sin jedha. Mee Feesalatillee mee yaadannoo Liibiyaatti si mudate baay'ee namoonni Liibiyaa hin beekne fakkeenyaan anamma daandii kana qaxxaamuree as dhufe azaaba addunyaati dhugaa rabbi dubbachuu fi azaaba addunyaa jechuun Liibiyaadha. Fakkeenyaan amma yeroo dheeraaf mana hidhaa ture tumaa hedduu jira maal karumarraa qabanii nama hidhanii abbaan biyyattiin seera hin qabdu namni hunduu qawwee qaba. Manuma si galfatee abbaan fedhe maatii si bilbilchiisee maallaqa si ergisiisa yoo maallaqa hin qabaatin kalee meeshaa akkanaas nama keessaa baasanii gurgurachuu jira. Mee Feesal yaadannoon nama kolfisiisuu fi yaadannoon nama gaddisiisu kaatiin Liibiyaa qabdume. Okay, duraan dursee asirraan affeeroo keetiif guddaa galatoome. Yaadannoon tun hedduu jira beektaa. Hedduu keessaa dubbata karaa kan hunda himuudhaan tasudaan namoota irra gaarii jedhee yaada. Sudaan yeroo turre nu ijoollee biyaansi gara nama 90 akkasitti qabamne yeroo gara Tiripoolii bahuudhaaf jechuudha. Gara Ajaabiyaa bahuudhaaf jechuudha. Nu qabanii mana hidhaa seenne ijoolleen gariin biraa bahanii nu ijoolleen dalloo nama hafuura akkasii warra biyyarraa waliin kaane. Yeroo mana hidhaa turre biyaansi gara bulii 15 akkas turre anammoo achi keessatti maaltu nama mudate beektaa? Salfiidhaan ta'an beektaa ganama yeroo si lakkaan. Salfii si lakkaan taana nama 5 ta'uu hin qabdu. Nama 5 akkanatti seetta. Nama 5 keessaa ani kootii guddoo gurraacha qabna beektaa yeroo saaratti hin deemanii qorraaf sii kennamu tokko jira beektaa Sudaan irraa.
Ana akka nama beektaa yookiin aggaadda wayitii kootiitii ofirraa baasee as hedduu kaadhe. Eessarra taa'e immoo jaafaa taa'ee taa'e. Namichi hongaa dirqama dullaas ta'uugaa. Nama lakkaa'aa dhufe lakkaa'ee waahid itniin salaas arba kamsa jedhee sittaan arge. Dhukkeen irraa kaase gaa. Mudannoo geessanii aboo mudannoo kana dhee maaliin biree mudannoo xiqqoo miti. Mudannoo nama gaddisiisu. Kan itti gaddu keessa mudannoon itti gaddu keessa mucaa wayiitu jira. Maqaan isaa Ayyuub Mooseedha. Maqaa isaa ammaaf deemaa yaadadhu. Mucaan sun makiinaa Tripoli inni yaadadhaa Itaabiyaarraa kaanee makiinaa akka minibaasii wayiitiin nu deemaa turanii achi dhufnee eegas waan akka ilkaafii tokkoon achirraa deemnee makiinaa paatroonii tana isiin deemna. Biyaansi karaa kimmaashi guyyaa jala jechuudha. Yeroo deemnu kana makiinaa tana biyaansi kan nama 33tiin irra fe'amnee jirra. An qacharra taa'ee an amallee an qabu keessa nama kana dhiibee humnaan booda tokko taa'uu hin danda'u beeta. Na darbanis maal ta'us bakka akkasuma xobsee taa'ee amala kiyyaa miti. Waan yaadadhu keessa mucaan sun ana kasilaana darbanii na buusan ifii isaati xarzi makiinaatirra aanee kana taata waliin na qabaa dhufe beeta. Garuu ammoo eegas akka isaa ta'ee itti hambee mucaa sun gaafa mucaan sun hin du'eedhaan waan itti gaddu keessaa tokko san. Egaa kan daawwachaa jirtan kun Oraazii Intarteementii mudannoo biyya Liibiyaatti akkasumas gara waan Jarmanii haga dhufnes nu mudate walitti himna. Mee hudii yaadannoon atiin hin dagannee kan nama gaddisiisus ta'ee kan nama seeqachiisu akkasuma ammallee mee wantoonni ati Liibiyaatti hin daganne maalime? Karaa kana hundumaanuu karaan kun yaadannoodha. Maal sitti fakkaata yeroo ati biyya kan gadhiiftee biyya Oromaa seentu haalli martuu ni jijjiirama. Wanni martuu ni jijjiirama mirga sin dhabda. Akkasumas haala ajansaa keessa rakkoo waan baay'ee si mul'ata jechuudha. Nuti haala duraanii yaada turree fi amma keessa turre tokko miti. Garuu haa ta'uuti yaadannoo baay'eetu jira. Yeroo tokko maal taane beektaa Sudaanitti. Ani tasatee siim kaardii Itoophiyaa irraa qaba. Nama immoo tasatee lakkoofsi alaamaa irra jiru birraa wajjisanii waan jiru dhaga'ee beektee. Tasatee immoo siim kaardii gubbaa maaltu jira lakkoofsa biyyoota garaagaraatti jira. Ijoollee nama wajjin wal beekutu jira. Inaan osoo nu deemu jiru makiinaan nu deemu jiru poolisoonni dhufanii nu qaban warri amma hawwilii kun dhufee nu qabe. Giddiyaan dhufanii fudhatu kunee shofeerticha qabaniitiin katinatti kaanii ofii makiinaa oofuu jalqabanii jechuudha. Shofeertichi bilbilee akka isaan birraa wajjisan jechuudha. Haga amma birri hawalchisaaf jara maal biran gaheen dura tasatee tokko amma gadi bu'ee nu fattasha waan nu qabnu fudhachuudhaaf jechuudha. Ana ammoo kun sammuu keessa jirti migaa siim kaardii itti lakkoofsa biyya bira argamnaan si laalchise mobaayilii keessa kaanii ilaalanii innaan birri isaa walchisanii daran kan jedhu infoo kana qaba. Ana amma boorsaa irra kaayee beekti dukkanuma keessa boorsaa irra kaayee boorsaa keessa ammoo tasatee timira wittu jira. Timirri warqataan beekti qaqaqaa jedhamu. Wadarra kaa'in wannaan lachu jira siim kaardii achi jira beekti timira jira. Dafeetiin fuudhee amma amma afaan akkana afaan kaadhee afaan itti cabsuudhaaf beekte. Timira wittaan irra kaawusan xaxaa jedhu san dhagahee jechuudha warqata dhagahee nama maraa keessaa namatti dhufee takkitti takka naka balee akka dachiin digdifasatti yoo ta'u dootutti na deebise. Eegas nama maraa fattashanii mobaayilii maalii keenya fudhatanii irraa bahanii erga irraa bahanii booda nimichoo fi ka'ama nu fudhatan sun gadi bu'anii waaqii haasaan nagaa jechuun afaan annisaatti gurguruu badullee maal akka ta'e beekaa. Bakka aranaa dhumatti shuguu qaban birri na dhumatti osuma akkasii jennu abbaan makiinaatii fi warri waan kan dalagu dhufanii jara wajjin haasawanii walii galanii bakka ifaa deeman. Mucaan tokko tasatee ka Sudaanii jara wajjin osuma jarri nimichoo katinaa coofanii maal jedhanii jiranii makiinaa seenee nun taree akkasitti jalaa baanee jechuudha. Gama biraatti yeroo tokkollee maal taane ganama nuti akka guyyaa jechuudha akka sa'aatii Itoophiyaatti 9:10 gallabati mataa magara gallabati ceene hin turreetumaan makiina irra duunee gadaariif hin dhufne. Gadaariif hin gida dhufne halkanii bishaan nu kennanii hin deemnee ammas xiqqoo hin deemnee magaalaa sana keessa caqalaa baanuu ta'e. Ergaas makiina nu buusanii mucaa tokko mucaa Sudaanitti dhiisanii nama afur moo akkana
mizingaa kana keessa ciisne eenye gara sa'a 3 ol achi turree ergasii dhufanii nu fuudhanii ganamaan bullee nyaanni jiru beekadhu bishaan argatta ergasii ganama gisee nu fuudhanii deeman ganama subii qalafti hin barine nuun ka'anii erga nuun ka'anii booda hin deemne erga deemneen booda xiqqoo deemne sa'aatii 2-3 hogguu deemne jechuudha makiinaan hammaatte jechuudha makiinaan hogguu hammaatte maal nu godhanii mizingaa keessatti nu naqanii mizingaa keessatti enne mizingaa keessatti ciisne jechuudha yoo xiqqaate sa'a 8 ol nuti kaleessa guyyaa matammaadhaan nyaannee baane har'a immoo guyyaa sun nutti ga'e jechuudha beelofne jirra mizingaa keessa ciifne achi keessatti garmalee waan beelofne jechuudha achi sanii mizingaa kana duwwaa shukkumne nyaanne sanii kan yaadannoo ani yaadadhu keessaa tokko sanii kan biraas yeroo atin daangaa ceetu kanayyuu haala gargaaraatiin ceeta uffannaan jira uffata kana normaal akka uffatte kanatti uffattee bahuun hin danda'amu beekte warra haala gondarii dalgosantu jira beekte warra uumama sanii fakkaattee shabaxiidhaan seenta haalummaan karaa jiru kun duuba hundi isaatiyyuu yaadannoodha kana waan biraas. Mee Feesalatiin ammoo wanni atiin hin daganne wanni atiin yaadattu jira yuume wanni atiin hin daganne yaadannoo kan keemee biyyarraa haga Liibiyaatti akka rakkaasi nutti himee haga dhumaatti. Wanna yaadadhu keessaa tokko yeroo kaanee Gadaariif irraa kaanee Gallaabat irraan Gadaariif himesi Gadaariif irraa kaanee yeroo gara Kaartum deemnu jechuudha. Kaartum deemuudhaaf yeroo kaanee deemne makiinaan badde makiinaa yeroo badde jennaan bakka misingaa wayiitu jira achi keessa nu naqan ganama subii aduun hin beekne achi nu naqan yeroo xiqqoo akkana turre aduun baate beekta aduun akka malee nu tulfaatte aboo beelaaree halkanlee akka kalee guyyaa matammaa waa nyaannee kaane akka halkanlee akkasitti bullee bishaan nuyi qabnu uummata tokko hin qabnu akkasitti aduu san keessa jiran naqanii yoo dhufnu amma imcaan achi nu fide bishaan wayii illee wan muka wayii ka bocamee jira gaddaa keessa akka gaaburaa jiru jechuudha bifti isaa wal fakkaata beekta lolaa diimaa kana fakkaata beekta dhufne jarra immoo marga kana maal qaban marqamni singaa kana fakkaate si nyaatamu bakka madaabara naqanii akka beekta horii wayiitti kennanii akkasi lafataa hin dhufne amma waxii wayii achi fudhadhaan nu jette ijoollee gondaree tana yeroo nu waxii tana huudi beektaa jiraate huudiin qo'atanii fuudhee isee maal jedheessu ittuu kolooftee afaan kaachuu hin dandeessu. Akkuma siin dhooftuu hin beektu bakka beeltu feesi jiraattee nyaachuu hin dandeessu. Fuudhamaa ni yaadaddaate waa shunkurtee illee itti kennitee maal jedhee akkana godhee barbaree qabdi jarri. Barbaree nama godhee san maaliin qabee saniin tuqannee ka beeltu dhuyinee bishaan kan jennee afaan dhuyine ka lolaa kana beektaa achiru. Mudannoon takka isa sanii an maal jedhe karoora kiyya acheesanii baanan waan biraan deebisedha biyyaas karoora kiyya guddaan san maal la godhangaa makiinaa fidanii paatroonii takka nama dhaqan nama 12 nama 13 Sakalaa Saharaa tokko jira beektaa achi bakka duraan kaartumirraa deeman tan hin jirjiiran sababiin jirjiiraniif nama baay'ee achi qabame bootaa warra seeraa argee jira. Saaraa kan ammoo bootaa buufatanii guranii saqalaa wayii dhaabanii achiisanii nama walitti qaban. Hagana makiina nama 90 dhibba ta'e nami guutuu. Dhufnee Gazaalii jira obboleessa abbaa kiyyaa zaayini beektaa. Maal naan jedhe innillee ammoo maaltu godhan yaada ijoolleen dalu nama lamaan waliin jiran ibsaa kana jira ibsaa kana ammoo luka dhukkuban okkola. Amma maal jedhe Gazaaliin kun guyyaa ijoolleen tun haala oolan. Har'a immoo nama warguun dhabanii namni kiinuu hin jaladaa. Sakalaa kana keessa rafunuuti ala rafunaa jedhu. Jennaan baay'een sun qubaan deeman okkola waatu lukaan ba'e ibsaa jechuudha. Amma anaati ahmakulee nuti ahmakulee ana Gazaalidha. Sakalaa gara duwwaatti irraan baadhee jijjiifne. Sakalaa borsa maqaan nuti raasii godhanne. Cirrachuma irra jijjiifta. Ammachi yoo nuti rafnee biyaan salkan akka jigeenya gara sa'aatii 6 taa'ee yaada. Waraanni makiinaa lamaan duudeega.
nu warri duraan hidhaa turani beeknama jiilleeti tumaan ka duraan dhukkeen duraarde horiisaati gadhiif. Isiin agarra? Awwaalayyuu kophee hidhannee rafne qaayidaa hin beekan beektaa yeroo san gazaaleen kophee hidhannee rafne ijoo galgala poolisoonni isin arganii jiranii nuun jiran beektaa kophee hidhannee rafne beektaa ijoolleen maali ibsaan guddatee ijoollee keessa rafe ol seenee luka dhukkuballee amma ana gazaalee waayitiin ana ammoo gazaaleen jabeessallee maal jedhaa karaa gazaaleen jalaa fee nafu hin fiige gazaaleen hin fiige adaa wanni waqabna fiiguu dadhabe beektaa inni na dhiibaa na darbaa haga waliin fiignu haga fiignu jara ijoollee ta'an marsanii makiinaan akka nama soqan paatroonii tanan. Yaagaa Sudaaniin beektaa buuni hin jiruuti saaraan kun akkana jedhaa bakka itti dhokattu hin jiru horii isaatti gadhiifne haga horiin ganda wii seenne qarmaa wayii jira qarmaa boqqoolloo qarmaa misingamu boqqoolloo na fakkaate wani sun waxirii wayii akkana gad seenne qarmaa kan ol qabee gazaalin jala seennaan jedhee jala seennu saree wayii asii tuta. An gazaalii jedheen sareen kun nu qabsiisati haa deemne jedheen iyyaan adaan wal kan gartuutii lafti baa deemi gimmitti yoom yaane lafa gara miidhan sa'a lamaa olii deemi osoo yaan naannoo kan ta'e qaloo adaan mucaa wayiilleen guyyaa accoolee mucaan Sudaanii wayiilleen accoolee nu kan muka hiyya jala tattaa'u mucaan hordofe wanta kamaa hin beenu gazaalii kan xiqqoo ta'u godhata achi gasi mucaan adaan beeka ijoollee guyyaa baqatti ijoollee gariin dhabanii soquu jiran warra kun ijoollee ta'an qabanii taranii baddallee soqanii waliin guuruu jiran. Achi eegas mucaan kun fuudhee manatti nu gale akkasitti mana wayii ol dunnee waan oofanii waan akka saleen wayii oofanii hin bullee ganama subii osoo aduun hin bahin mucaan dawwalee beektaa ijoollee akkana hinti bakka akkana fijjayini yoo mucaan bakka san fuudhee nu fidu makiinaa guddichi saaraa deemu achi dhaabata. Ijoolleen nyaata qabdi kulleen. Nu waan bishaan hin qabnu nyaataa miti bishaan dhuynu bishaan Ayilaandii keessa. Wala ibsa wala Gazaalii wala Ahmad Kulee kan namni tokko waan qabu. Nyaata keenya daamaal fudhate kaachittu nu kennan ijoollee Gondaree ijoollee Finfinneetti fudhate biyaansiin jara nama 16 gaane nyaata kana mara awwaalanii irra ta'an. Amara ibnu baatu ijoollee roobee mushee tokko as jira ni beekana fakkaate mucaa musheedhaan tiraanspoortiilee adda langa bakkaatti roobee irratti. Ijoollee roobee sana ijoollee magaalaa nama baay'ee wajjin jirra jarri gara nama 10 gaan sulleen jarri waan qabaannoo kennanii maal godhan maayii jara kan harkaa baqasanii waan fuudhu jammarti jarri bishaan baay'ee baatanii deeman fi isaanitti fayyadaman nuti hin kennan. Warra Finfinnee kun. Hin kennan akka baadiyummaan ulaalta illee ga'anii beeyta. Achi ijoollee roobeetuun daffartee maal jettee irraa fuutee waan tokko nuu kennitee maal jettee achiin deemne waan tokko hin qabnu Gazaalii bachoo wayii beeyta bachoo wayiitu awwaaraa tan. Isii kiiloo takka illee hin geettu waan sun xiqqoo wayiiti. Isiin deema sukkaara qabna sukkaara qabna sukkaara akkanatti xiqqaadha wayiiti sukkaara kanatti naqee Gazaaliin kun harka irra qabeeta ati hodhu mul'adhu malee garaa fi nyaatiin naan jira beeta achi akkasitti paatroonii tanaan deemaa turre bakka tulluu lamaan doyi jira kaa bakka itti si buusanii achirraa kana tasaabii guddaan deemtu jira tasaabii sanatti amma maatu mudate tasaabii sanii seenne kaa nuka beeltu nufitte nuka bulii meeqaa waan nyaatiin nu masammicha akkana ejjan. Tasaabii kana nama kana wal seentee nama 90 kana xat qolanii akkanatti wal keessa luka hedduu wal seentee teette diriirfatuun hin jiru cina sosocho'uun hin jiru galgala isaa bakka biyya keenya gara isaa 10 itti nu naqanii nuun gahe halkan kana soba deemee hedduu isaa 3 yoo gahe ispaalti mara dhaabatee zayitii wanni ta'e waa ta'anii jedha biyaansi gara isaa 5 ol nuun dhaabate gara isaa 8 9 akkasii nuun ka'ee. Halkan san deemaa bulee lafti itti bareete socho'uun hin jiru beek socho'uun dulla sirra jira akkasiin deema bulee magaazina ogoree kana nufi deena fakkaate magaazina mana wanti sanirraa deeman kana gara jarri sibiidhaan kana achi nufi dee amma makiinaa kana kam godhan cinaa isaa daglaa dheeraa kan argite gadi bananii bu'aarree afaan hin jirtu beekta dullaa. Wanta an jireenya kiyya keessatti irraanfanne keessaa jechuun mucaa tokko jira beektee Shamsuu jedhaniin ijoolleen mana hidhaa wajjin turre hin beekanii I think mucaa jechuun miskiina wayiitii jechuun mazraa nama miskiina beektee nama garabbillee sodaatu maalii
I think abbaallee waan qabu natti hin fakkaatu mucaan sun beetee iddoo bakka biyya alaa bahee haadha tiyyaa gargaaraa maalii jechaa ture. Nu akka tasaa ta'ee fakkii yeroo gara bishaanii gara Itaalii bahuuf deemnu doonii garagaraa yaabbanne waan kana yeroo yaadadhu xiqqoo sammuutu na jeeqama. Beeytee amma gara Itaalii yeroo bahuuf deemnu maal taanee doonii garagaraa yaabbannee nu hundinu dooniin nuti yaabbanne hin baatee dooniin isaa yaabbatte amma jarri yaabbatan karatti citte beeyte jarri achi booda of duuba deebi'anii beeytee amma nu hin baane achi booda yeroo an dhaga'u mucaan sun yeroo lammaffaaf bahuuf deemu hin du'e rabbi rahmata haa godhuuf mucaan sun sirrii malee gargaaraan nyaata. Ammallee even guyyaa nuti dooniin bahuuf deemnu Liibiyaarraa doonii wahiitu nu dura beeka nama gara 400 wayii feettee ijoollee waliin guddan ijoollee hedduu nama qaama wal beeknu Redwaan Muhammad Abdaa tokko fa'aa beekuu hin ooltanii nama hedduutu dhume. Nama hedduutu qaama hirduu ta'e nama hedduu kalee keessaa baafatanii hedduu nama hedduutu dhume. Waan gagaraa nama nyaatu waan hedduutu jira. Jireenyi Liibiyaa jireenya ibidda azaabaati. Ani gaafa gahee yaa rabbi na ajjeesse jechuun du'a yeroo hawwitu hundattuu ture. Haa ta'uuti wanti nuti yaannee biyyaa baane jireenyi biyya alaa kana yeroo akka biyyaa yaannu fi yeroo as dhufnee arginu ammoo tokko miti garaagarummaa guddaa qaba. Yeroo biyyaa baanu waan kana hundayyuu keessa baane as dhufnee yoo xiqqaatee fakkeenya amma parsantiin akka parsantiitti amma yoo kenne namni 100 yoo biyyaa ka'e 50 dhumaa 50 ci'a yoo dongoruu baadhe. Kanaaf wanni duuba waan kana yeroo jechuun yeroo compare gootu yeroo wal bira qabdu wanti biyya teennee wanni nuti yaadaa turree fi wanti nu as dhufnee arginammoo garaagarummaa guddaa qaba. Asitti dalagachuu qabdaa barnoota barachuu qabdaa Jarmaniin keessattuu jireenya Jarmanii sirrii malee ulfaataa waraqaa argachuun bachuun prosesiidha. Hojii malee yeroo argatte kiraa manaa kafaltaa ibsaa kafaltaa maali biiliin kun mataa si'oo isaa. Kanaaf mee hundi amma wanni si gaafadhu mee jireenyi Awurooppaa kun yeroo biyya jirtuu fi yeroo as dhuftee argitu garaagarummaan isaa maal mee? Jiruun biyya ormaa jiruun biyya ormaati. Yaa Liibiyaas ta'ee Sudaanis ta'ee Awurooppaas ta'ee takkituma jiruun baqaati. Ati eessattuu baqataadha. So jiruu baqaa jechuun ammoo jireenyi baqaa keessa dabartee rakkoo hedduu keessa baatee wetta silaa bakka yaada san geetutti gida silaa hafuura fudhatutti gida silaa itti boqotutti gida silaa itti gammadutti ammas waan baay'ee si hafaa jechuudha. Waan baay'ee si hafaa. Kanaafuu haalli jiruu biyya ormaa kana keessatti yeroo itti dhuftu afaan haarawaa aadaan haarawaa wanni martuutu haarawaa ta'a haalli jireenya haarawaa. Akkaataan biyya keenyaatiif akkaataan biyyi kun jirtu immoo ilaalte waa walitti dhufne gara jarri modernaayis ta'anii jiranii gara teekinooloojiitiin caalanii jiranii wantoota kana wajjinuu wal barachuudhaaf yeroo sitti fudhata jechuudha. Yeroo si fudhata akkasumas afaan jaraa barachuus barbaachisaa. Waa hedduu jira bu'aa bahee hedduu keessa baay'eeti akka namatti akka nama tokko taatee bakka akka nama tokko kan geettu jechuudha. So jiruun namni akka biyya laaluu fi akka isheetti agarru tokko miti jiruun biyya ofiitti jiruun biyya warruma biyya saniitiif malee baqataadhaa fi hangas maraa bakka itti xiqqoo argattuu ta'een alatti jijjiirama guddaa fidduu miti namni fakkeenya amma biyya jiru waan guddaa laala biyyoota akka Awurooppaa Ameerikaa maali kan garuu hanga feeta asittis waa argattus sammuun kee bilisan ta'u. Yaadan qaamaanis qalbiinis waan hundaanuu biyya jirtaa jechuudha. Fakkeenyaaf amma as gahuudhaaf waan hedduu namni haga lubbuutti saakrifaay godha. Fakkeenyaaf yeroo iddoo itti hawwaanfaa jira Liibiyaatti waan kana hunda yeroo wal bira kompeer gootu yeroo garee anam osoo biyyaayyuu bahuu baadhee faa jedha beeyte. Jechuun cinqaa kan hunda waan jira kan hunda otoo beekte ammallee haalli as jiru namni biilii kafaltaa maalii cinqaa
waan na beekte jechuun jireenyi namni akka biyyaa yaadu sanii fi akka asitti arginu tokko miti. Fakkeenyaaf namoota hedduutu kan yaada qabu jira maali kanneen maal gorsaan biyya Arabaa fa'aarraa ka'anii namoonni hedduun gara Awurooppaa kana dhufuu barbaadu maali waan kanneen beekte namoota kanneen mee maal gorsaanii walumaa galatti dhaamsi kan kee maali hime. Hoggoota nama akka jettu namni tokko dhugaatti fakkaatuuf dhugaa seense'u namni tokko waan isarra gaheerraa kaasetti kan dubbatu. Ammaatiin nama biyya jiru tokkoon akka kanaatti biyya gadi dhisiin biyyaan bahee jettuun akka waan siif dabartee isatti waan nyaataa taate jechuudha. Akkasii fudhata. Garuu akkasii jiruun baqaa jechuun jiruu hadhaa'aadha. Jireenya gada dootu jiraata malee yeroo kamiyyuu sammuu kan kee boqonnaa kan hin qabne kan gadda hin qabne agartaa jiruu akkasii jiraata jechuudha. Namni garuu biyyaa bahee hin argin homa gaarii itti fakkaata. Akka nama tokkotti barsoonaalii duraan homa gaarii itti fakkaata turte garuu egaa jalqabee guyyaa matammarraa ka'ee istilaa gaarratti waa hedduun hubadhee waa hedduun baradhee so namni jireenya biyyaa fi caalu hin jiru. Xiqqaattus hiyyummaas qabaattu xiqqoo saniin gammaddee waan qabdu san faamilii wajjin hiriyoota wajjin sheer godhattee itti sammuu kan keetti boqotaa itti si booharaa itti gammaddaa. Garuu namni dirqameetti miti biyya gadhiisu jaalatitti miti biyya gadhiisu dirqameetti. So walumaa galatti jiru warra keessattiyyuu dhala amma lafaa dhufaa jiraniif dargaggootaaf waan dhaamu biyya ofii kan gahu hin jiru biyya keessan gadhiisanii hin deemina. Jireenya biyyaa fi jannata dhugaa dubbachuudhaaf. So biyya hanga keessatti laal waan feetee taatee akkuma feetee bar namni si tuffatu namni si ilaalcha addaan si ilaalu hin jiru jechuudha. Gammachuu qabda waan qabdu waliin taatee xiqqaa tokko dhutu sheer godhattee gammachuun jiraatta. Biyyoota biraa akkasii miti kana waan ta'eef jiruun biyya ofiiti biyya keessan keessatti dalagadhaa biyya keessan keessatti duroomaa biyya ormaa hin hawwinaa jedhanan. Mee fakkeenyaaf biyya alaa kanatti Feesaalis illee mee gara kan kennu fa'aa gaafilee hedduu kasi gaafadhu jira. Huurmee atiin akka waliigalaatti mee waa'ee sanyummaa ilaalchisee wanni amma gaafii deebisii waliin godhu kanaan golaba. Waa'ee sanyummaa ilaalchisee arraba maalii waan hedduu namarra ga'uu danda'a nama parsanaalii waan hedduu himuu danda'a. Wanni sanyummaa ilaalchisee wanni sirra ga'ee fi ammallee yaadannoo kanama kulfisa jettee yaaddume. Waa'ee sanyummaa waa'ee maalii kana eebba asitti kun akka eebbatti ilaalamaa yoo isin jedhanis duruma kuttee sartaa jechuudha. Maal goota kaatiin biyya ormaa jirta yoo ragaatti qabatte akka rasii radhee sun hundeessa bakka ragaan jirratti ammoo nama biyya kana uummata barate waan ta'aniif bakka namni ragaa jirutti yookaan bakka kaameraan jirutti waan isin jedhanii bakka ammoo lafa adda tokko ergan waan isin jechuun daanii achis aamin jettee fudhattee deemuudha wanni biraa wanni gootu hin jiru. Jiruun duuba biyya ormaa kan gisee ilaaltu ulfaata haalli jiru wanni hundaayyuu ulfaata haga barattettu haga xiqqoo haga tasgabbooftutti yeroo dheeraa sitti fudhata. So jiruun biyya ormaati. Yaadannoon nama kolfisiisu mudannoo nama kolfisiisu keessatti yeroo tokko asitti gara manumbaree kana dhufnee wanna jira otomaatika jira keessaa bitattu. Otomaatika kan arge saantimeetira jita waan barbaachisu na yaatta. Ina anu ijoollee nama saytaaneeti. Wantichi duraan jalaan buusaa beekte kan beeku. Waan lokkootu jalaan si buusa jalaa fudhatta. Kun ammoo akka harkatti qabee namaa kennaa beekte gubbarratti. Ina alaama qiyyaamati jedhee kan jedhanii ijoolleen ni kolfeessanii. Waa amma Feesaalis illee gaafii muraasa si gaafadha. Mee jireenya gabaabsee jireenya Jarmaniitii fi mee gabaabsee jireenya Jarmaniitii fi jireenya Awurooppaa gaafa biyya jirtu ka yaadduu fi yeroo as dhufte ka argite takka gaafiin kiyya akka lammaffaa immoo mudannoo nama kolfisiisus ta'e kan nama gaddisiisus ta'e ka Jarmanis mudatame. Yeroo biyya jiru san beektaan akkamitti laala beektaa biyya tana akka inni itti laaluu fi akka inni itti dhufee arge waliin fakkaatu beektaa. Maaliif yoo jette annama yeroo jirutti illee kuwaasii hordofuu maal jedhaa yeroo itti kuwaasii ilaaltu kaa waan deemuu nama kuwaasii ilaale ati ni beektaa waan hundayyuu Awurooppaa rabbi na dhaabu malee jedhe. Jennaan akkasuma ta'e ammoo inshallah rabbi na gargaaree dhufeen dhaabbadhee
akka an achitti madaalee ga'ee fi akka ani itti dhufee arge waliin fakkaatu. Osoo biyya kiyyatti uuma qabu saniiniif jirjiiree waan tokkorra ga'e waan jedhu takka gaabbii haga istilaa miila kanatti sidhaa dhagama beektaa. Kanaaf deebi'ee ammoo kaa'ammoo jireenya as keessaa jireenyi duuba ni ulfaata haala biyya keenyaatti fi kan wal bira qabdu sirriitti akkaan malee garaagara qaba beektaa. Tokkoffaa jarri yeroo hojii hojjetan sa'aatii waa hojjetanii biyyi keenya ammoo wanni akkasiin jiru wanni marruyyuu siqa jedhama beektaa waan kana barachuudhaaf ammoo waggaa 3-4 fudhata wanni marruu duuba obsa barbaachisaa deemte. Mee mudannoo nama kolfisiisu haa qabdu. Mudannoo nama mudannoo gadhiisallee waan jedhamanis. Yaa mudannoo naan qabu keessa yeroo tokko as kaambii dhuftaree kaambii teessanii jirri yeroo kaambii turre sanitti obboleessa baay'ee kun gazaaleen kaambii biraa jira. Iddoo yeroo jalqaba Jarmaniitti seentu namoota walitti qaban jechuudha. Bakka tolin nama qabanii agachirraa kii mana sii kennanii maaziraa agachiitti saati piroosiin keessi deemu achi turta. Jennaan an takkaa dhibee hin beeku beektaa akkuma qaxxataa achi dhufneen kiisin toora dhufte achi bakka mana sanis baasanii teettutti waan itti beeku tokkolleen hin jiru. Amma dhufee mucaanni kun baanuma seega maal naan jedhee ayyee deemee ka'ee bakka baaburaa jechuudha. Amma ka'ee deemee reetiin gaaliftiin buutee faataati waa hedduu jiraa migaa akkitti biyya keenyaatiif kun waliin madaalu gaa. Ammaas namoota liiftii gadi muudhaaf seenee kaasilaa cuftee buutu bakka biraatee bu'e bakka beekeen himu inni na soqaa oolee maayii keessaa baay'inaan jedhee hin bahee lafaree waa beetee bakka maqaatti hin taare innis hin beeku bakka maqaatti hin himu. Biyaansi gara sa'a takka falakka oolee gazaalii yoo dhufe gaafatta gazaalii gaafachuu dandeessa ni beektaa. Biyaansi gara sa'a takka falakka oolee kaa bakka dadhabee bakka hin gala inni kanaan jiru tokko akkasitti wal argine mudannoo namoota keessaa sadii. Jireenya Awurooppaatii fi jireenya biyyaa wal bira qabnee yoo ilaalle wareegamni kafalamee as ga'ee fi akkasumas namni hedduun istireesii jira biyya kana waan hedduu akka biyya alaa biyya teennee yaannu sanii miti. Waan sakrifaayii wareegama kafallee as genne otoo deebi'ee yaade irra gattaa'ee yaade yeroon utuu biyyarraa yubbahuu baadhee yeroo Liibiyaatti yeroo itti du'a fa'aa hawwantu ture. Maraafuu gaaffii deebii biraatiin walitti deebina ammaaf gaaffii deebii kiyya asumarratti dhaabaa. Feesal gaaffii deebii na waliin gooteef galatoomii. Okay, hordoftoonni Oraazii Entertainment warroonni YouTube kanaaf haarawaa taatan subscribe akka gootan. YouTube micaa kanaa subscribe godhaa. Akkasii Oraazii Entertainment kan uummata Oromooti. Oraazii Entertainment.